Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Amiin. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaayinaalii gola faarfannaa hundumti keessan bakkaaf lafa jirtanitti nageenyiif jaalalli Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu akkamii yeroo kana geessani ana bira hunduu gaariidha. Galanni Waaqayyo uumaa keenya Sillaaseedhaaf haa ta'u. Waaqayyo isin biras gaarii isiniif haa taasisu. Guyyaa har'aa kana muudannoowwan namoota lama dhimma gaa'ilaa irratti isaan muudatee qabadhee dhiyaadheen jira. Muudannoo kanarraati waa hedduu barachuu dandeessu. Warreen gaafii kana gaafatan immoo muudannoo isaanii kana cinqama keessa yookiin rakkina keessa kan jiran gaafii isaanii akka isaaniif deebi'u kan barbaadan waan ta'eef gaafii isaaniif deebi'u kanarraa isinis barumsa hedduu argattu. Warreen immoo gaafii kana gaafatanii deebii barbaadaa jirtanis eegaatii hubannoodhaan wantoonni kanaan dura isin mudate lammaffaa akkasiin hin mudanneef amma furmaanni isaa maal akka ta'uu danda'u waliitiin kan laallu waan ta'eef iyyuu hanga xumura sagantaa keenyaatti akkana dhaggeeffattan isiniin jecha hiriyoota keessaniif sheer gochuudhaan laayik gochuudhaan tajaajila keenya akka deeggartan jecha kallattumaan gara mudannoo keenya guyyaa har'aatti darbina. Muudannoon kun gaa'ela dura kan raawwatamedha. Gaa'ela dura muudannoowwan hedduun namoota mudatu. Isaan keessa obboleettiin keenya maal jettee hiriyaan akka malee jaalladhu innis kan na jaallatu turtii waggoota 3 kan waliin turre jira jetteetti. Turtii waggoota 3 keessatti waa'ee jaalala keenyaa malee waan biraa guyyaa tokkollee na gaafatee hin beeku. Guyyaa tokko garuu silaatis kan kiyyadha anis kan keeti waan ta'eef waadaa waliif haaseennu naan jedhee na gaafate. Anis silan isa jaalladhuuf tolee isaaf jedhee waadaa seeneefiin erga waadaa waliif seenneen booddee ji'a 3 booda fedhii foonii narratti raawwate. Osoo nan hin beekin fedhii foonii kana erga narratti raawwateen booddee keessi kiyya boqonnaa dhabe. Guyyaa kanarraati jalqabee ji'oota muraasa booda na dubbisuu didee naan oduu eegale. Yoon bilbileefis bilbila kiyya na jalaa kaasuu didee ergan dhiphadhee furmaata dhabeetiin booddee amma sirra deddeebi'ee bilbila isaa yaaluu waan an eegaleef guyyaa tokko naaf kaasee akkas naan jedhe. Maaliif maal na jalaa callistaa? Wantoon godhuu qabu akkanatti himtuun barbaade jennaan waan barbaade godhu yookiin immoo waan barbaadde raawwadhu. Kanaan booddee ati kan kiyya miti naan jedhe abdii na kutachiise. Kanarraa kan ka'e anis eegaatii abdii kuteen guyyaa sanarraa kan jalqabe keessa kiyyatti gadameessa kiyya keessatti daa'imni uumamee ture. Daa'ima kanas immoo gaafanitti immoo daa'imni kun kan kiyya miti jedhee na kenne. Kanaan booddee anis dhiphinaa fi rakkoo hedduu keessa waan an galeef daa'ima sanas waan inni ittiin guddisu waan hin qabneef mucaa gadameessa kiyya keessatti uumame sana gadameessa kiyya keessaa akka inni bahu nan taasise. Kanaan booddee anis gara biyya hambaatti imale. Ejettee kaaste obboleettiin keenya. Erga kun raawwateetiin booddee osoo gadduu keessa kiyyatti osoo gadduu cubbuun kun akka cubbuu ulfaataa ta'e osoo natti mul'atuun biyya hambaa keessa jiraachuu eegale. Biyya hambaa keessa erga jiraachuu eegaleetiin booddee waggoota muraasa erga lakkoofsneen booddee karaa Feesbuukii na argee na dubbisee wajjin isaa ta'uu eegalle. Waan akkanaan irratti raawwatte ammoo maaliif na barbaadde jedhee yennaan isa gaafadhutti inni darbeeraa dhiifama naaf godhe. Waaqnis immoo waaqa dhiifamaa waan ta'eef iyyuu isa darbeef dhiifama naaf godhe. Isa balleessine badii keenyaaf immoo gara mana qulqullummaatti deemnee gaabbii gallee Waaqayyoon dhiifama gaafannaa. Kanaan booddee gaa'ela keenya hundeessinee wajjin jiraanna naan jedhe. Kanarraa kan ka'e anis eegaatii tolee jedhee erga wajjin haasa'uuti jalqabneen booddee inni immoo gaafii biraa na gaafate. Gaafiin inni na gaafatis qarshii naaf erginaan jedhe. Anis isa dura inni irratti raawwate sanaaf amanuu waan hin dadhabeef qarshii isaaf erguu gaafa didu innis immoo bilookii natti laatee na jalaa bade. Kanaafuu anis abdii kutadheetina nama kana faana jiraachuu hin danda'u jedheen amma immoo filannoo biraa keessa seene. Filannoon ani keessa seene immoo nama biraa wajjin haasa'ee gaa'ela kiyya hundeeffadhee jiraachuu dhaaf yaalii taasisaan ture. Kanarraa kan ka'e nama tokkoon yookiin immoo dhiira tokko wal dubbisnee haasaa jalqabne. Haasaa jalqabne keessatti akka nama biraa faana jiraachaa ture itti himeen ture. Garuu
akka mucaan gadameessa kiyya keessa bulee erga sitiin booddee mucaa sana gadameessa kiyya keessaa akkam baasetti himne ture. Iccitiin kun boruuf ta'an gaafa gadi ba'e rakkoon uumamuu danda'a waan ta'eef maal wayyaa. Lammaffaan immoo ammatti kan na dhiphisee fi na cinqee jiru inni guddaan waadan jalqaba mucaan jaaladhe wajjiniin walii galee ture sun keessa kiyya na dhiphisaa jira. Kanaafuu cubbuun kun cubbuu guddaa waan ta'eef furmaanni kiyya maalidha? Mala naaf mala jette obboleettiin keenya. Egaatii namoonni baay'ee rakkoo akkanaa keessatti kan kufan hedduu isaanii waan jiruuf osoo isin ta'e maal gootu? Osoo yaadni kun isinirra qaqqabe maal gootu? Deebiin isaas immoo maal ta'a jennee gaafa laallu jalqaba irratti egaa manni amantaa keenya kan isheen barsiistu kan isheen gorsitu inni guddaan gaa'ela keessaniitiin dursa walitti dhufeenya hin uuminaa kan jedhamuuf isa kanaadha. Namoonni tokko faayidaa laalanii kan deeman rakkoo adda addaa kan namarratti raawwachuudhaaf kan deeman faayidaa argachuudhaaf qofa kan deeman jechuudha. Jireenya namoota kanaa keessatti gaafa hubattan waggoota 3 guutuu kan isaan waliin turan jaalalaan waliin turan. Garuu gaafa fedhii foonii keessa seenan mucaan kaleessa ishee jaallatu waggaa 3 guutuu ishee barbaadaa ture sun ishee barbaade osoo hin ta'in fedhii foonii raawwachuu waan barbaadeef sagaagalummaa ishee duukaa waan barbaadeef waa irratti raawwachuu waan barbaadeef gaafa fedhii foonii keessa seenu baggatee yookiin immoo baqatee badee jechuudha. Erga shitiin booddee immoo wanta akkasii darbe waaqayyoon erga gaddisiisanii mucaa sana lubbuu erga baasaniitiin booddee deebi'ee immoo qarshiidhaaf jecha ishee barbaade gaafa ishiin qarshii dhoorkattu deebi'ee maal godhe bilookii ishee godhee badeeraa jechuudha. Kanaafuu namni isin barbaadu dhuguma gaa'elaaf na barbaada moo gaa'elaaf nan barbaadu? Jaalala dhugaadhaaf na barbaada moo jaalala dhugaadhaaf nan barbaadu? Jireenya manaaf na barbaada moo yeroodhaaf na barbaada jettanii addaan baastanii beekuu danda'uun isinirra jiraata jechuudha. Namoonni baay'een jireenyi isaanii karaa irratti kan badu kaayyoon isaanii jalaa fashalaa abdii kutanii waan hin taane keessa kan seenan gaa'elli isaanii rakkoodhaan kan guutamu sababii kanaafidha jechuudha. Gaa'ela dursa of eeggannoon barbaachisaadha. Manni amantaa keenya namni tokko gaa'elaan dursa walitti dhufuun hin barbaachisu fedha foonii keessa seenuun hin barbaachisu kan jedhameef kanaafidha. Kanaaf akka walii galaatti gabaabsinee yoo ilaallu egaatii obboleettiin keenya kun tokkoffaa waadaa galteetti. Waadaa sanaatis immoo inni cabsiteetti. Innis cabseera. Mucaa sanis lubbuu baasaniiru. Amma immoo lammaffaa immoo gaa'ela dhaabbachuudhaaf deemaa jirti. Isa duraadhaaf akka manni amantaa keenya barsiisutti namni kamiyyuu cubbuu hojjete xiqqaadha guddaadha osoo hin jedhin mataa isaa deemee gara lubaatti of agarsiisee cubbuu hojjete hundumaa waaqayyoon akka dhiifama isaaf godhuu fi lubatti of agarsiisuun barbaachisaadha. Kun cubbuu guddaadha. Lubbuu hin baasin jedha abboommii waaqayyoo inni guddaa waan ta'eef kun dogoggora guddaadhaan yakka guddaa waan ta'eef gara lubaatti deemuudhaan abbaa gaabbii qabachuudhaan abbaa gaabbiitti himtee obboleettiin keenya maal gochuu qabdi? Gaabbii galuu danda'utu sirra jiraata jechuudha. Gaabbii galuu danda'utu sirra jiraata. Isa maalidhaaf isa lubbuu balleessiteef jechuudha. Isa lubbuu baasteef gaabbii galtee waaqayyoon dhiifama gaafachuudhaaniin sagaduun soomuudhaan gadduudhaan gaduuf deebisuudhaan maal gochuudha? Gara waaqayyootti deebi'u. Sababiin isaayyuu macaafa Yoelii boqonnaa 2 lakkoofsa 12 irratti ammayyuu gadduudhaan soomuudhaan gara kiyyatti deebi'a. Anis gara keessanitti deebi'a waan jedhuuf gara waaqayyootti deebi'uu danda'utu irra jiraata jechuudha. Obboleettiin keenya waaqayyo abbaa dhiifamaati. Cubbuu ishiidhaaf sagaduudhaan soomuudhaan gadduudhaan lubbuu baasuu ishiidhaaf gara waaqayyootti deebitee waaqayyoon kadhachuudhaan dhiifama waaqayyoo irraa gaafachuun gaabbii galuun barbaachisaadha. Inni biraan immoo waa'ee waadaa galteef immoo isa waadaa galteef immoo egaa namichaa yoo wal argite waadaa gidduu isaanii jiru sana hiikkachuu. Namichaa wal arguun carraan hin jiru yoo ta'e abbaa gaabbii ishiitti himattee abbaan gaabbii ishii waan ishiidhaaf laatu qalnoonaa sana fudhachuun barbaachisaadha. Inni lammaffaan immoo lammaffaa gaa'ela hundeeffattee nama wajjin jiraachuudhaaf jirtu kanatti iccitii dhoksanii itti deemuun barbaachisaa miti. Maal jedhu Oromoon gaafa mammaaku du'a dhoksanii awwaala eessan naqamu jedha. Har'a walitti erga dhuftaniin booddee jaalalaan walitti dhuftanii boru rakkoon uumamuu danda'a, iccitiin bahuu danda'a. Namni har'a si jaalatu iccitiin duuba kee ati dhoksitee itti deemtu gaafa bahu amma si jaalatu si jibba. Kanaafiyyuu innaa jaalatu haa dhiisu. Sifaanaa jiraatu sifaana jiraachuu haa dhiisu. Har'a filannoo jiru itti himuun barbaachisaadha. Seenaan jireenya kiyya isa kanadha. Kaleessa akkana keessa hin darbe. Har'a garuu seenaan jireenya koo waaqayyo jiree sadarkaa kanarra ga'eera. Kanaafuu sadarkaa kanarra innaan jirutti immoo kana faana na jaallatta yoo ta'e jireenya keenya wajjin itti fufuu dandeenya. Hin jaallattu yoo ta'e immoo atis kan filannoo kee yaadi. Anis kan filannoo kiyya kan carraa kiyyaan eeggadha jechuudhaan itti ibsuudha malee. Kanaafuu karaan sobaan darban gala nama dhiba jedha Oromoon gaafa mammaaku. Kanaafuu iccitii dhoksanii gaa'ela keessatti deemuun barbaachisaa miti. Waaqayyo sin jaallatu borummoo kufaatii isa guddaadhaan kan sin gahu. Gaafa iccitiin kun gamba'e edaa kaleessa seenaa keenya dhoksitee waan akkanaa keessa turuu keenya dhoksitee gaarii of fakkeessitee natti dhiyaattee anaan argachuudhaaf qofa na barbaaddee dhufte jechuudhaan gaafa kana gadda guddaatu uumama. Walitti bu'iinsi guddaan waan uumamuufi kanaafuu waan akkanaa gaarii waan hin taaneef
Sila kana ta'eefiyyuu iccitiin kun bahee mari'achuudhaan maal gochuu qabna jechuun waliin mari'achuutu furmaatadha malee iccitii ofii dhoksanii gaa'ela keessatti deemuun barbaachisaa miti. Kanaafuu walumaa galatti manni amantaa keenya kan ishiin gorsitu maa'inni gaa'elaatiin dursa walitti dhufeenya foonii uumamuun rakkoo akkanaadhaaf nama saaxila waan ta'eef gaa'elaan dursa walitti dhufeenya foonii hin raawwatinaa hin uuminaa keessan seeninaa jettee manni amantaa keenya ni barsiisti waan ta'eef kanaafiyyuu gaa'elaan dursa warreen gaa'ela keessan hin raawwanne dhimma jaalala foonii keessa galuun barbaachisaa miti. Kan sin barbaadu kan wajjin jiraachuu dandeessan boru waaqayyo irraa kadhattanii gaa'ela keessa erga seentaniin booddee gaa'ela keessaniin karaa mana amantaan gaabbii galuun erga eebbisiifattaniin booddee jireenya keessan wajjin itti fufuun gaariidha malee gaa'elaan dursa jireenya foonii keessa seenuun sagaagalummaatti lakkaawamu. Waaqayyo sin jaallatu gaa'elli sun isin eebbifamu rakkina guddaa keessatti kuftu waan ta'eef gaa'ela keessaniin dursa waan akkanarraa fagaattanii gaa'ela kabajamaa gaa'ela eebbaa waaqayyoon eebbisee laatee akka fudhattan akka itti jiraattan waaqayyoon isin haa gargaaru. Waaqayyoon hunduma keenya nu haa gargaaru. Laphee Lidiyaadhaaf bane hunduma keenyaaf nuuf haa banu. Gaaffiiwwan kanaa wal fakkaatan hedduutu kaanii jiru. Kutaa lammaffaa isaa immoo torbee qabadheen isinii dhiyaadheen jira. Hiriyoota keessaniif sheer gochuudhaan laayik gochuudhaan tajaajila keenya akka deeggartan isiniin jecha bakkaaf lafa jirtanitti nagee jaalalli waaqayyo isin faana haa ta'u. Wasbaata Lagzaabeer nagaan turaa.